Namaaf yoo goote si faarsa, yoo dhoggatti immoo si arrabsa. Biyya lafaa kanarratti nama nan gammachiisa yoo jette kongumallee hin dandeechu. Maaliif jennaan ilmi namaa gaafa sirraa argatu malee gaafa sirraa dhabe sin faarsu waan ta'eef. Jireenya kee keessatti nama gammachiisuuf hin dhama'in. Ofii keetii yoo gammachiiste qixxee waan nama gammachiisteeti. Namaa gaditti immoo ofii kee ilaali. Nama gammachiisuuf hin xaarin. Egaa ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyo filannaa ga'u fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isin jechuun affeerraa kootidha. Har'aa wanni dhufeef jechuudha. Keessattuu shamarran gola madaamii akka kiyyaa jechuudha. Nama gammachiifna jennee baay'een keenya kan dhamaane jirra. Gatii dadhabbii keenyas namaaf jennee kan xumurre jirra. Garuu namni sun nu gammaduu hin dandeenye. Garuu namni sun nu faarsuu hin dandeenye. Yeroo kana duubatti deebinee ofitti aarra. Yoon jedhu kinu akkuma argitan kana obboleettiin keenya takka maal jettii mee akka koo namni namaaf jettanii jiraachuu jibbitan jirtu kan jedhudha. Biyya lafaa kanarratti kan si fide namaa miti. Kan biyya lafaa kanarratti akka jiraattu kan si godhe namaa miti. Akka jiraattu kan si godhe uumaa si uume qofa. Waaqa tokkicha qofa. Isa qofa gammachiisuuf aarsaa kaffali malee namni na jibbe jettee namaaf jiraachuu dadhabe jettee namni karaa natti cufe jettee namaaf hin dhiphatin. Namni biyya lafaarratti waan feetiif odoo gootee gammaduus hin danda'u gammachiisuus hin dandeechu. Mee shamarran baay'een namoota hedduu maallaqa gaafa ergitanii lubbuutoo maaliyyootoo maareetoo jedhaniit gaafa maallaqa siifan ergaa akkaawuntii kee as ergi jetteeni gaafa akkaawuntiin nama sanii sin bira ga'e akkaawuntii naa ergi jetteeni gaafa gaafatte guyyaa akkaawunticha maqaa akkaawuntichaatti dhoofteen jammaree galgalaa ganama bilbila keetii irratti kan qaxaqqaxu galgalaa ganama kan sirratti qaxaqqaxu maaliif sitti fakkaata? Maallaqichatu si jaalate osoo hin taane maallaqicha jaalate jechuudha. Haga guyyaa maallaqni itti galuutitti haga maallaqni dhaqee bira ga'uutitti bilbilli kee addaan hin citu. Boqonnaan argatu sagal dawwalaa oola. Gaafa maallaqni bira ga'e galatoomii na bira ga'ee jira. Kan naa ergiteefis guddaa galatoomii bakka baafte waaqayyoon itti siif haa dabaluu dachaa dachaa godhee siif haa eebbisuu eebbifamtuu koo jedhee namni si eebbise jira. Namni si eebbise jira. Osoo haadha kee taate osoo abbaa kee taate immoo si eebbisu. Sitti immoo namni tokko gaafa waasiif godhatte galgalaa ganama cinqaba. Garuu erga gaafa maallaqni isa bira ga'ee nama san bira ga'eeti bilbila kee karaa isaa hin beeku. Maa badde jettee akka tasaa oonlaayinii irratti yoo argiteetu barreessitee fi mee niitoorkiidha niitoorkiin qabnu maaliyyoodha amma iddoo akkasii deemin akkas ta'e akkana ta'e baddaan bu'e gammoojjiin gaddeebee siin jedhee sitti faarsa jechuudha. Dhagaye obboleettii koo ati nama gammachiisuu fi miti waan waaqayyo si uume akka namaaf taatu fi miti kan waaqayyo si uume ilmi namaa dursa yoo mataa kee gammachiiste dursa yoo ofii keetii gammachuu qabaatte nama gammachiisuu dandeecha. Haala balazaa nama tokko gammachiisuu hin dandeechu. Sijammar namaaf jettee wanni si dhiphisu hin jiru. Biyya ormaa dhufuun namaaf jetteetii miti. Shintibeetii namaa dhiquun namaaf jetteetii miti. Arabaan arraffamuun daa'imman isaaniitiin ajajamuun daayibbirii daa'imman isaanii irraa qayyaruu namaaf jetteetii miti. Ofii kiyyaa ofan gammachiisadha. Ofii keetiif of gammachiisi. Yoo maal goote waaqa kee gammachiisi. Wanti waaqni keessirraa eeggatu soomi, sagadi akkasumas immoo aarsaa akka amantaa keetiitti aarsaa kaffalii waaqayyoodha. Asirraa bakuraatii baafadhu waaqayyoodha. Kan waaqayyo sirraa jaalatu. Biyya lafaa kanarratti gammachuu ilma namaan barbaadin gaafan biyya lafaarraa deemi mootummaa waaqayyoo karaa kamiinan dhaala. Karaa kamiinan lubbuu koo ibiddatti hin ganne jedhii dhama'i malee ilma namaa biyya lafaarratti nan gammachiisa jettee hin dhama'in. Amantaa barbaadde yoo qabaatte amantaa akka amantaa keetiitti karaa waaqayyoon si ajaje nama gammachiisuu irraa nama beektu gammachiisuu irraa nama sitti aanu gammachiisuu irraa miskiina karaarra taa'ee kadhatu isa waan nyaatee bulu dhabe isa karaarra bulu isa mana amantaa afoo bulu isa beeta kiristaanii afoo ciisee bulu isa beeta kiristaanii afoo taa'ee kadhatu isa masgiida afoo taa'ee kadhatu isa masgiida afoo ciisee bulu san dhaqiitii waan qabdurraa kenniif.
isaaf aarsaa kaffale. Isaaf isa masgida afoo taa'ee kadhatu urfa bulu karaarra bulu yoo qabaatte isaaniif godhe yoo qabaatte isaanitti uffise yoo qabaatte isaan nyaachise sanirraa kan hafe aarsaa waaqa keetii kaffale. Dhugaan isinitti hima namaaf jettanii hin jiraatinaa. Beezawwan shamarran biyya Arabaa gola madaamii keessa jirru kan dhibee nutti ta'us kan dhukkuba sammuu nutti ta'us kan dhukkuba onnee nutti ta'us kan sababbiin kalee dhimamsiifannus kan coggaarraa godhannus kan waa hunda taanu sababii namaatiif malee waaqni nu dhimne jechuudha. Achii oduu nutti guuranii kaan nutti guuranii dhufanii nutti odeessu. Yeroo sanii nuti ni aarra. Yoo aarre aarii humnaa olii aarra. Mee namumti sababa namaatiif namaa jettanii aartanii inni akkas godhee ishiin akkas goote asiin baate sababa oduu namaatiin kanuma isin xaartanii hojjettanii biyyatti ergitan sababa balleessanii sababa kanaan aartanii meeqa keechantu dhukkubarra buuse. Meeqa keechantu har'a meeqatu lubbuun darbe kan dhukkubsatee ciisuun jiran argaa. Meeqatu sababa namaatiif keessattuu sababa dhiiratiif. Jaalalleen koo asiin ba'ee jaalalleen koo kan biraan irratti jaalate akkasumas abbaan manaa koo qabeenya ani hojjedhe irratti kan biraa galfate jettanii ijoolleen lubbuu keechan dabarsatan. Obboleettii keenya dheengedda tana lubbuun ishii darbe ni yaadattu yoo ta'e isheen sun sababa maalitii fi maqaa ishii raafadheera. Isheen sun sababa maalitiif seetan gazzabee moo maal jedhamti maqaa ishii hunda ganguruu baadhee. Sababa dhiiratiif heerumtee biyyaa baatee asitti dhuftee ishiin ji'a 6 osoo hin guutin inni dubartii biraa irratti fuudhe. Inni ji'a 6 keessatti ishiinu maal hojjettee isarratti ergitee sababa maaliitiif qoricha dhugde. Ani viidiyoo san jalqaba du'a ishii garaa na nyaate. Duuti ishii garaa na nyaate. Garuu isaa jettee of ajjeesuun ishii dhumaa natti fakkaate. Namaa jettanii lubbuu teechan tana hin baasinaa. Lubbuu teechan kan sinii uume waaqayyoodha. Lubbuu kan uumu waaqayyoodha. Kan baasus waaqayyoodha. Ani waleen jechuudha. Osoo wanni fedhe galee osoo samiin ol garagaree dacheen gadi garagarte waaqni yoo lubbuu kiyyan baasini inni na uume sun yoo na keecha afuurattiin baasini ani of hin baasu dhugaatiin itti maal. Ani of hin baasu. Eenyuun gammachiisa biyya lafaa kanarratti? Eenyutu bakka kiyya kana bu'a? Yoo ani deeme namni bakka kiyya bu'u hin jira sinitti fakkaata. Akkasitti yaada. Inni sin gammachiisuuf asirraa deemtan gammachuun jiraata. Isa inni yoo ani du'ee inni hin gaddee jiraata jettanii namoonni tokko kan yaaddan jirtu jechuudha. Sababa nama kanaatiif jiraachuun natti ulfaatee jira. Ija isaa afootii deemu what? Yaani amma ija isaa afoo jirtu. Gola madaamirti biyyaa baatanii iddoo ijaa wal arguu hin dandeenye fageenya yoo barbaadan bulookii gootanii bilbila keetiin cuftanii fataa jettanii jiraachuu hin dandeechu. Yeroo ammaa kana tureera miidiyaa garagaraa ilaalaa viidiyoo garagaraa ilaalaa fataa jecha sammuu keechan bashannansiisaa jiraachuu hin dandeechu. Dirqama namaaf kan hojjettan kan ammoo faayidaarra yoo oolfattan biyyattis galtanii fataa jechuun hin danda'amu. Gaafa sana namoonni har'a namarraa dheechanii gaafa ati waa akkanatti qabatte as keessa waa jiraate asii gaafa galtee waa mul'iste ofiinuu sitti dhufa namni jechuudha. Isiniif galee kanaaf ilma namaati jettanii ilma namaan gammachiisa jettanii dhama'inaa. Ilmi namaan gammadu. Umurii kee guutuu biyya ormaa teechee itti doofitte waan qabdu mulu gaafa kennitu san qofa si faarsa malee namummaa keetiif odoo tasa galtee si faarsa jechuudha. Aga biyya Arabaa jiraattee baatii yoo kennituuf si faarsa. Baatii tokko dabalatee baatii lammataa kennituuf garuu sitti aara. Kanaaf ilmi namaa hin gammadu. Ilmi namaa maallaqa sin qoofu. Ilmi namaa gootuufis galatoomuu hin beeku. Keessattuu dhaloonni ammaa. Keessattuu haala yeroo ammaa kanarratti ilma namaa gammachiisuun baay'ee ulfaateera. Ofuu yoo gammachiisan qixxee waan nama san gammachiisanidha jechuudha. Kanaaf obboleettii koo namaa jettee jireenya hin jibbini. Namaa jettee jiraachuu hin jibbini. Jireenyi omaas hin goone. Ofii keetii of ta'ii jiraadhu ofitti amani. Yeroo hundumaa yoo jiraattu ofitti amani. Ofitti yoo amane ilmi namaa hin jiraata bara. Ofitti amanaa bakka waan gootan irratti ofitti amanaatii hojjedha. Waan hojjetta san ofitti amanaa hojjedha. Hirkattummaa yellan. Akkasii obboloota koo viidiyoo kiyya amma akkasumarraa nan goolabaa. Turtii na wajjin gootaniif galatoomaa. Mana kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu jajjabeessaa isiniin